Eebbisaa Waaqayyoon jajaa maqaasaa. Saakalaaf nyoocheeppotiin irraa arfamanii gudeelcha guraa. Kiyyoo haala gaankiyeesseen adamsamanii lubbuu kosoraa. Birrannaan kokumaatamaa boqonnaa malee onneen koon sirbaa. Haala naannoon shororkaa'een yakkaa iyyannoo daddachaaf darbaa. Yesuus na gargaare malee. Saakalaaf nyoocheeppotiin irra arfamanii gudeelcha guraa. Kiyya haala gaankiyeesseen adamsamanii lubbuu kosoraa. Birrannaan kokumaatamaa boqonnaa malee onneen koon sirbaa. Haala naannoon shororkaa'een yakka iyyannoo daddachaaf darbaa. Yesuus tu na hambisa malee. Saakalaaf nyoocheeppotiin irra arfamanii gudeelcha guraa. Kiyya haala gaankiyeesseen adamsamanii lubbuu kosoraa. Birrannaan kokumaatamaa boqonnaa malee onneen koon sirbaa. Haala naannoon shororkaa'een yakka iyyannoo daddachaaf darbaa. Agni ko kanfameetu galmeen sobaadhaadheeffamaa. Kaajaliin ni awwaalame jallaaf waltajjiin kennamaa. Agni ko kanfameetu galmeen sobaadhaadheeffamaa. Kaajaliin ni awwaalame jallaaf waltajjiin kennamaa. Tolonni hireen qabanii taate jaarraan isaanii gaddu. Naabotiin ajjeessaniitu afaan milkii ifaajoo. Tolonni hireen qabanii taate jaarraan isaanii aduu. Naabotiin ajjeessaniitu afaan milkii ifaajoo. Agni koo konfameetu galmeen sobaadhaadheeffamaa. Kaajaliin ni awwaalame jallaaf waltajjiin kennamaa. Tolonni hireen qabanii taate jaarraan isaanii gaddu. Naabotiin ajjeessaniitu afaan milkii ifaajoo. Naabotiin ajjeessaniitu afaan milkii ifaajoo. Yaaqoobiin ajjeessaniitu Heroodis milkii ifaajoo. Phexrosiin dabarsanii hidhaniitu afaan milkii ifaajoo. Agni koo konfameetu galmeen sobaadhaadheeffamaa. Kaajaliin ni awwaalame jallaaf waltajjiin kennamaa. Tolonni hireen qabanii taate jaarraan isaanii gaddu.
Abbootiin ajjeessaniitu afaanii milkii ifaajoo. Qulqulloonni iddoo dhabanii jiraatu gola moggaa bosonaa. Abbaan mul'ataan sidhamee jiraata gola dukkanaa. Ragaa sobaan farajamee jululee biiftuun jiruusaa. Caal jettee maaf nutti ilaalta nu agarsiisi xumurasaa. Qulqulloonni iddoo dhabanii jiraatu moggaa bosonaa. Yesuus abbaa abbaa mul'ataa hidhamee jiraata gola dukkanaa. Ragaa sobaan farajamee jululee biiftuun jiruusaa. Caal jettee maaf nutti ilaalta nu agarsiisi xumurasaa. Qulqulloonni dadhabanii jiraatu moggaa bosonaa. Abbaa mul'ataa hidhamee jiraata gola dukkanaa. Ragaa sobaan farajamee jululee biiftuun jiruusaa. Caal jettee maaf nutti ilaalta nu agarsiisi xumurasaa. Caal jettee maaf nutti ilaalta nu agarsiisi xumurasaa. Qulqulloonni dadhabanii jiraatu moggaa bosonaa. Yesuus abbaa mul'ataa hidhamee jiraami gola dukkanaa. Ni dhoksan jarri. Ragaa sobaan farajamee jululee biiftuun jiruusaa. Caal jettee maaf nutti ilaalta nu agarsiisi xumurasaa. Ifni dukkanaan alamee wal makee boruuf tolilii. Dhugaa mormatti hudhamee daalifee gontote dharree. Ifni dukkanaan alameetu wal makee boruuf tolilii. Dhugaa mormatti hudhamee daalifee gontote dharree. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin of dibilokkii. Eeliin faamana jeeqanii xuraa'ee golli keessunii. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin of dibilokkii. Eeliin faamana jeeqaniitu xuraa'eeram golli keessunii. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin of dibilokkii. Saa'ol faamana jeeqanii xuraa'eem golli keessunii. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin of dibilokkii. Akkaan faamana jeeqaniitu xuraa'ee golli keessunii. Xuraa'ee donaarsaa. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin of dibilokkii. Abbaayee koo Eeliin faamana jeeqanii. Ilmaan Eelii mana jeeqanii xuraa'ee golli keessunii. Gaaffii dhaloota laalessee ba'uudhaaf qoonqoo ittisuu. Harka keetu hidhaa furaa siiqa wallaalaa guddisuu. Isa daandii ba'aa dhabee gola ormaatti daaddisuu. Akkuma ilmootti ishee harreessi kan hiikee lakkisuu. Isa daandii ba'aa dhabee gola ormaatti ittisuu. Isa daandii ba'aa dhabee gola ormaatti daaddisuu.
akkuma ilmooti ishee harree Yesuus koo si kaanii kee lakkisu. Akkuma ilmooti ishee harree, 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 akkuma ilmooti ishee harree si kaanii kee lakkisu. Gaafinaa looto laalese bo'uuf konkorra wittisu. Harka keetu hidhaafuraa si kan wallala guddisu, kan wallala guddisu. Isa daandii baadhame gola ormaatti daddisu. Akkuma ilmooti ishee harree abbaa koo si kan hiikee gadhiisu. Ifni dukkanaan dhaalame wal makee boruuf talilli. Dhugaa mormatti hudhame dhaalifee miigundu dadharri. Akkasiin itti fuufamoo Saamu'eeliin nu bibilakki. Akkasiin itti fuufamoo Yesuus Saamu'eeliin na godhi lakki. Eeliin faa mana jeeqanii xuraa'ee golli keessunii. 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 Ifni dukkanaan dhaalame wal makee boruuf tolilli. Dhugaa mormatti hudhame dhaalifee guntuute dharree. Akkasiin itti fufamoo Saamu'eeliin nuuf bibilakki. Eeliin faa mana jeeqaniitu xuraa'ee golli keessunii. Jira Waaqayyo ameen jedha. Haalleluuyaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan kabajame, kan eebbifame, kan ulfeeffame haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo keenya ammas hamma bara baraatti haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa har'a kutaadhuma hundi keenya iyyuu dubbifnee beeknu nan dubbisaa achiin kadhanna. Afurri Waaqayyoo Yiftaayin geggeessa ture. Innis biyya Geeliyaadii fi biyya Minaasee keessa ba'ee gara Misiiphaa fi Geeliyaa keessatti darbee achi immoo ka'ee gara warra Amoon dhaqe. Waaqayyoofis wareegee ati dhugumaan. Ameen. Warra Amoon kan harka koo keessa yoo buufte jedheen. Haalleluuyaa. Yaa Waaqayyo sagalee keessa jiraata akka nutti dubbattu, kan nu gorsitu, kan nu qajeelchitu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbii kanaan jireenya koo, jireenya obboleettota koo, obboleewwan koo akkati qaqqabattu, akkati nu haaressitu nan amana. Sagalee kanaan gara keenya akkati dhuftu nan amana. Sagalee kanaan akkati nu geeddartu nan amana. Sagalee kanaan akkati jireenya keenya haaressitu nan amana. Samaayii akkati nurratti bantu nan amana. Amanee sin kadhadha. Fedhee sin kadhadha. Jaalladhee sin galateeffataan si gaafadha yaa Waaqayyo. Ulaa Waaqaa nuuf bani ani nama dadhabaadha. Ija koon ilaali, arraba koon dubbadhu, gurra koon dhaga'i, harka koon qaqqabadhu. Jireenya keenyatti ati fayyadami. Samaayii nuu saaqi, duukkanni nurratti hin hojjetin.
ulaan samaayii waaqaa du'uuf du'aa ka'uu mucaa kee Yesuus Kiristoos tokkichaan abanamu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoosiin abbaa keenya, gooftaa keenya, fayyisaa keenya, danda'aa keenya, cimaa keenya, garraamii keenya, gara laafessa keenya guddaa goonee galateeffanna, in kabajanna, in ulfeessina, ol qabna, maqaan isaa eebbifamu. Har'a waa'ee hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuu dubbanna. Maaliin geggeeffamta? Maaliin geggeeffamta? Hafuura Waaqayyoo jira, hafuura qulqulluutu jira biyya kan amma hafuura xuraa'aatu immoo jira. Hafuura qulqulluutu jira, hafuura xuraa'aatu immoo jira. Hafuurri qulqulluuni hafuura Waaqayyooti. Hafuurri xuraa'anii hafuura seexanaati. Ati obboleessa koo, obboleettii koo maaliin geggeeffamta? Kanatti ittiin geggeeffamtu maaliin? Maaliin geggeeffamta? Maaliin geggeeffamta? Gaayidiin kee maali? Wanti si geggeessu maali? Warri hafuura xuraa'aadhaan geggeeffamanii waan godhanis waan gochisiisanis hin beekan. Waan godhanis hin beekan, waan gochisiisanis hin beekan. Maaliin geggeeffamta? Kutaa kana keessatti macaafa keenya keessaa kakuu haaraa fuula 303 boqonnaa 11 lakkoofsa 29 Hafuurri Waaqayyoo Yiftaahin geggeessaa ture jedha. Baroota keessatti hafuurri Waaqayyoodhaa ijoollee Waaqayyoo ijoollee isaa geggeessa. Warri ijoollee Waaqayyoo ta'anii kan isaan ittiin geggeeffaman hafuura Waaqayyooti. Hafuura gooftaati, hafuura jireenyaati, hafuura nagaati, hafuura boqonnaati, hafuura mo'ichaati. Yeroo hafuurri Waaqayyoo nama geggeessu namni obboleessa isaatiif, obboleettii isaatiif, saba isaatiif, ollaa isaatiif, waldaa isaatiif, garee isaatiif, hojii isaatiif, maatii isaatiif waan godhu hundumaaf gaarii qajeelummaatti milkeessas. Yeroo hafuura xuraa'aadhaan geggeeffamtu obboleessa kee gaddisiisaa, aarsaa, dhiphisaa, cinqaa, hamataa, dugda duuba isaa deebitee booda isaatiin investigootii irratti godhaa, qorataa, amma dandeettii keetii boolla buusuudhaaf itti qotta jechuudha. Inaaffaan gadeedha waan ta'eef. Hafuura xuraa'aadhaan geggeeffamuun inaaffaadha. Fakkeenya yoo fudhattanii ijoollee Addaam warra jalqabaa lamaan Qaayilii fi Abeelii yeroo Abeel aarsaa dhiyeessuu Qaayil in inaafa. Har'as warri akkasiin jiru. Warri jireenya keetti inaafan, gaa'ela keetti warri inaafan jiru. Warri hafuura hamaadhaan geggeeffaman haadha manaa keetti ni inaafu, ijoollee keetti ni inaafu, abbaa manaa keetti ni inaafu, ijoollee keetti ni inaafu, hojiitti hojjettutti ni inaafu, faarfannaatti faarfattutti ni inaafu, lallabatti lallabdutti ni inaafu, manatti keessa jiraattutti ni inaafu, inaaffaan isaan guba. Nagadatti nagadu, daldala keetti ni inaafu, barnootatti barattutti ni inaafu, inaaffaan baay'ee mataa isaanii guba. Maaliif sababii isaa yoo ilaalte jireenyi isaanii waggaa 8, waggaa 5, waggaa 10, waggaa 20 lafuma sanaatti wanta sochii hin qabneef inaaffaadhaan waan geggeeffamaniif bara darbe hin geeddaramne, bara kanas hin geeddaramne, bara dhufus hin geeddaraman. Jararraa geeddaramsa waan hedduu tokko illee hin qabaattu hin jirus. Garuu inaaffaan hamaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanarratti Phaawulos ergamaan yeroo dubbatu Iskender hamaan irratti godhe jedha. Iskender nama jedhamu tokko Waaqayyo isaaf haa kennu jedha. Hamaa godhe jedha. Warri hamaa godhan jiru. Kuraa kana keessatti immoo abboota firdii boqonnaa 11 gara duubaa yoo deebitanii ilaaltanii Yiftaahi Giliyaadicha loltuu jabaa ture jedha. Inni maaltu irraan itti inaafu Yiftaahitti isa maaltu irraan irratti ka'anii obboloonni isaa loltuu jabaa ture. Kan isa jabeesse eenyuudha? Hafuura Waaqayyooti. Namichi hafuura Waaqayyootu isa jabeesse. Hafuurri Waaqayyoo yeroo si jabeessu, yeroo ati jabaattu, jijjiirama yeroo itti fiddu, yeroo itti hiikama gootu, yeroo Waaqayyo si gargaaru, namni harka dhibbantaadhaanii inaafa. Nama godha miti, namicha godha, ishee godha yookiin isa godha immoo miti. Duuba dhaabbatee hafuurri hamaan godha. Hafuurri hamaan push godha, in dhiiba. Kanaaf warra hafuura hamaadhaan geggeeffamanii dhaabbattee hin dhaggeeffatin. Saree duttu hundumaaf deebiin kennama. Sareen dhaabbattee numa dutti. Eessatti achittiin dutti, asittiin dutti, achittiin dutti, asittiin dutti. Saree duttu hundumatti deebii laatta taanaan hin danda'amu. Rakkisaadha. Garuu hafuura maaliitiin geggeeffamta? Jalqabaa hundeen dubbii lafti ka'umsa hafuura maaliitiin geggeeffamta? Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamnaani qinnaadhaaf ati firaa, guddaadhaaf ati firaa, wallaalaadhaaf ati firaa, hiyyeessaaf ati firaa, hiriyaakeef ati firaa, ormaaf ati firaa, adiidhaaf ati firaa, gurraachaafis ati waan yaaddu beektaa, waan gootu beektaa. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamta waan ta'eef. Hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu nama guddaadha. Hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu si kadhata. Hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu si gorsa. Hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu si jajjabeessa. Mooraalii kee jabaadhu siin jedha.
Hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu sitti dhiyaata. Hafuurri Waaqayyootiin namni geggeeffamu mo'icha argata. Haleluuyaa. Namni hafuura xuraadhaan geggeeffamaan kana gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Hunda isaa dubbachuuf yeroo nun ga'u. Amantoota hafuura maaliitiin geggeeffamtu? Geggeessitoota, raajota, paasteroota, luboota guyyaa guyyaatti hafuura ittiin geggeeffamnu asakattaanu. Guyyaa guyyaatti asakattaanu. Guyyaa guyyaatti namni ofii isaatii dhiisee taa'u atis taa'ii jedha. Taa'ii jechuun namni ofii isaatii jireenyatti abdii kutatis akka abdii kuttu barbaada. Seexanni abdiin qabu garuu abdii nama kutachiisuu fiiga. Daabiloos abdiin qabu garuu abdii si kutachiisuu adeema. Abdiin qabu abdiin kutatu. Lusifer abdiin qabu abdiin kutatu. Beelzeebul abdiin qabu abdiin kutatu. Haleluuyaa. Abdiin qabu abdiin kutatu. Sagantaa tokko keessattitu kaleessa ta'u dheengaddaa namni tokko waanuma jireenya wal bebbeeknu wayi wal beekna jechuun waanuma wal bebbeeknu informationii qaba wayi bakka waan hunduma isaa inaafaan hamaadha baay'ee hamaadha. Hafuura maaliitiin akka geggeeffamnu baay'een gaarii. Baay'ee hubachuun gaarii. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu. Namni kun hafuurri Waaqayyoo isa hin geggeessa ture jedha. Inni hafuurri Waaqayyoo isa geggeessaa ture. Hafuurri Waaqayyoo yeroo si geggeessu dubbiin salphaa miti. Hafuurri Waaqayyoo nama geggeessu jechuun dubbiin salphaa miti. Haleluuyaa. Maatii hafuurri Waaqayyoo geggeessu, ollaa hafuurri Waaqayyoo geggeessu, biyya hafuurri Waaqayyoo geggeessu, obboleessa hafuurri Waaqayyoo geggeessu. Waaqayyo nama hafuura isaan geggeeffamu isin haa godhu namoota nana. Nama nana Waaqayyo nama hafuura isaan geggeeffamu si haa godhu. Nama hafuura isaatiin geggeeffamu. Iji kee hafuura Waaqayyoon akka ilaalu, gurri kee hafuura Waaqayyootiin, harki kee hafuura Waaqayyootiin akka qaqqabatu, miilli kee hafuura Waaqayyootiin akka ejjetu. Jireenyi kee hafuura Waaqayyootiin akka ta'u, hafuura Waaqayyoon geggeeffamu, hafuura Waaqayyoon geggeeffamu, hafuurri Waaqayyoo nama marra'u, hafuurri Waaqayyoo Eliyaasiin geggeessa ture jedhamiti, har'a dachaa dhaqi tulluu keessa ture, har'a dhaqiiti Yordaanosiin ture, har'a dhaqiiti Ahabitti mul'adhu, hafuura Waaqayyoo geggeessa bara, hafuura Waaqayyoon geggeeffamu dubbii salphaa miti. Museen hafuura Waaqayyootiin geggeeffama miti. Haleluuyaa. Hafuura Waaqayyootiin warri geggeeffaman oduun dhaggeeffatu. Hafuura Waaqayyoon geggeeffamta taanaan ati waa'ee namaa oduun dhaggeeffatu. Oduudhaan miti kan hojjettu. Oduudhaan miti sababa jireenya guddaa tokko si dura jira. Eebba guddaa si dura jira. Hafuurri Waaqayyoo warri geggeeffaman miidhama keetti miidhamu rakkatu. Ji'ojjiniin bu'aa baay'ee keessa bu'u. Hafuurri Waaqayyoo nama geggeessu gaariidha. Garuu ajjireen yoo si geggeessite, seexanni yoo si geggeessite, hafuurri Waaqayyoo warri hin geggeessine, daabiloos warri geggeessu tu dubbannu xonqaayii warra hin amanne duwwaa isinitti hin fakkaatin. Moortuun warra hin amanne namatti mo'aarratti duwwaa isinitti hin fakkaatin. Waldaa kiristaanaa keessa moortuun jirti beekta miti. Xonqaayiin waldaa kiristaanaa keessa jirti beekta miti. Tolchitoonni jiru waldaa kiristaanaa keessa, budoonni jiru waldaa kiristaanaa keessa beekta miti ati kan. Budaa baaqelaa budaan beekta. Baaqelaa budaan affeelamee kan utuun bilchaatiin bahu baaqelaa budaa jedhama miti. Baaqelaa baay'ee keessa affeelamee kan utuun bilchaatiin bahu. So jireenya koo keessatti, jireenya keenya keessatti maaliin geggeeffamna? Geggeeffaman nuyi ittiin geggeeffamaa jiru. Dhuguma piresensiin hafuura Waaqayyoo na keessa jira. Isin keessa jira. Nu keessa jira. Obboleessa koo, obboleettii koo. Kiristaanota warra dhiyoo amanan, kiristaanota warra turan, kiristaanota warra keessumaa nama abdii kutate, kiristaana abdii kutate Waaqayyo sitti hin fidin. Kiristaanni abdii kutate sirratti ololuu, si miidhuu, si balleessuu, si laffafuu, bakka maqaa si balleessuu, jireenya kee diiguudhaaf kiristaana abdii kutateef jaldeessi madaa'e tokkuma yoo jette wayya. Jaldeessa beektu yaad kiristaanni abdii kutate rakkisaadha. Maqaa Yesuusiin abdiin kutatin, maqaa Yesuusiin hafuura abdii si kutachiisu cabseera maqaa Yesuusiin. Aboo Waaqayyo mucummaatti naa kenneen hafuura abdii si kutachiisu bahe, hafuura abdii si kutachiisu, hafuura abdii si kutachiisu, hafuura abdii si kutachiisu. Du'aa ka'uu Yesuusiin buqqiseera, du'aa ka'uu Yesuusiin buqqiseera. Hafuura dubartootatti fayyadamu, dhiirotatti fayyadamu, amanaatti fayyadamu, ayizaabitti fayyadamu, hafuura seexanaa, hafuura Waaqayyoo kan hin taane, hafuura qulqulluu kan hin taane, hafuura du'aa kan ta'e, hafuura salphinaa kan ta'e, hafuura qaanii kan ta'e, hafuura leeyyaasisaa kan ta'e, hafuura dadhabsiisaa kan ta'e, maqaa balleessiidhaan kan socho'u, qeesii kan maqaa balleessu, paasterii kan maqaa balleessu, raajota kan maqaa balleessu, abboota amantii kan maqaa balleessu, haadhota amantii kan maqaa balleessu, maqaa Yesuusiin humna isaarraa jalqabee dadhabsiiseera bara baraan. Maqaa Yesuusiin mogoleen isaa cabeera, aangoon isaa cabeera, humni isaa cabeera. Haleluuyaa. Abdii kutachiisuudhaaf nan abdiin kutachiisa nan ebbisa jedhee humni bahu nan rakkisa jedhee humni bahu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin irraa jalqabee mogoleen isaa madooshaa Waaqayyootiin, gadduumii Waaqayyootiin, billaa Waaqayyootiin, harka
waaqayyootiin kutameera, cabeera. Luusifer dhagaye, Be'ezaabul dhagaye, Daabiloos dhagaye, Seexana dhagaye cabdeetta saba waaqayyoorraa, obboleettii koorraa, obboleessa koorraa, nama na dhagaa jiru kanarraa, karaa yuutuubiidhaa, karaa feesbuukiidhaa, karaa tiwutariidhaa, karaa inistigraamiidhaa, karaa TV kanaan kan nu dhageessan sagalee waaqayyo kallattii adda addaatiin warri hordoftan. Hallelujaa. Yesuus Kiristoos bara baraan mootii guddaadha. Yesuus cimaadha. Waaqayyo cimaadha. Hallelujaa. Cimaadha. Hallelujaa. Cimaadha waaqayyo. Cimaadha waaqayyo. Raabaa Juudiin Kamaseeriyaa. Cimaadha waaqayyo. Afurri waaqayyo ibsaa hin geggeessa ture. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. 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 Roolaa buudiin chikaanooreniyaa. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. Lola lalapaaniyaa. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. Rondeenaa. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. Afura waaqayyo isa nama geggeessu. Afura waaqayyoon geggeeffamu. Afura waaqayyo yeroo geggeeffaman ogummaan namaa kennama. Namni ogummaa hin qabne afura xuraadhaan geggeeffama. Ogummaan qabdu taanaan ogummaa ittiin nama gorsitu, ogummaa ittiin nama barsiiftu, ogummaa ittiin faarfattu, ogummaa ittiin raajii dubbattu, ogummaa ittiin bongeela kana dubbattu hin jiru taanaan afura waaqayyootiin geggeeffamaa hin jirtu jechuudha. Sababiin isaa afurri waaqayyo afura ogummaati. Afurri nuyi fudhanne afura bilisummaati. Afura birmadummaati. Afura waaqayyootiin geggeeffamaa hin jirtu taanaan rakkina guddaa keessa jirta. Afura waaqayyootiin jiru ta'ee namni waan hundumaa bokoo godha ta'ee gubataa godha taanaan namni waaqayyoo Daani'eliin fakkeenya fudhadhu, Yoosefiin fakkeenya fudhadhu, afura waaqayyootiin warra geggeeffaman. Haleluuyaa. Afura waaqayyootiin yeroo geggeeffamtu akka itti adeemtu beekta, akka itti teessu beekta, akka itti kaatu beekta, akka itti baatu beekta, akka itti galtu beekta, waan dubbattu beekta, iddoo itti dubbattu beekta. Afura waaqayyootiin geggeeffamta taanaan cinqii biraa keessa hin galtu. Namoonni afura waaqayyootiin hin geggeeffamne yeroo hundumaa si danqu. Warra afura waaqayyootiin geggeeffaman amma warra fooniin geggeeffamantu waan hundumaa geggeessuu yaada. Afura waaqayyootiin geggeeffamuun eebba guddaadha. Milkaa'ina guddaadha. Biyyi afura waaqayyootiin utuu geggeeffamte Israa'el bara afura waaqayyootiin geggeeffamtu bara Daawit faa, bara Saamu'eel faa, bara afura waaqayyootiin geggeeffamtu Israa'el nagaatti jiraatti. Bara warri afura xuraadhaan geggeessan dhufan bara Aabi faa hin jeeqamti, hin gununkuramti, olii gadi taati, hin caccabdi. Afura waaqayyootiin geggeeffamu maqaa Yesuusiin. Afura gooftaatiin geggeeffamu. Afura waaqayyootiin geggeeffamu lachaappeen Reneessoo Keeniyaa. Afura waaqayyootiin geggeeffamu Ndiiloo Raanee Maakii. Afura waaqayyootiin geggeeffamu maqaa Yesuus Kiristoos. Afura waaqayyootiin geggeeffamnaan kaansarii irraan fayyama. HIV irraan fayyama. Afura waaqayyootiin geggeeffamnaan haleluuyaa. Maraataamiyyuun fayya. Jaamaaniin fayya. Waldaa keessatti afura waaqayyoon geggeeffamu. Mandara keessatti afura waaqayyoon geggeeffamu. Afura waaqayyoon faarfachuu. Afura waaqayyootiin lallabu. Afura waaqayyoo. Annatti tola afurri waaqayyoo nan jaalladha. I love the Spirit of God. I love Holy Spirit. Hallelujah. I love Holy Spirit. Afura qulqulluu nan jaalladhaani. Afura qulqulluu. Afura qulqulluu. Afura qulqulluu raayaa beenaa sataka. Afura qulqulluu. Hallelujah. Afura qulqulluu. Hallelujah. Afura qulqulluudhaan geggeeffamu Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Afura qulqulluu yeroo geggeeffamtu dhiifama gaafatta. Afura qulqulluu yeroo geggeeffamtu of tuulaan taatu, salfeeshiin taatu. Of akkaabbaduu ol kakaasuun hin jiru. Kaleessamma namoonni tokko namiidhaan natti balleessan. Ani dhugaan isiniin jedha waaqayyo duratti. Afura waaqayyoon keessa kootti nan dhaggeeffadhe jara kana dhiifaman gaafadhan jedhe. Nan balleesse jedheen dhaqee miila isaaniitti kufa. Kanaaf dhiifaman gaafadhadhee murteesse. Torbee kana sooshaal miidiyaa kiyyarra yoo laaltanii waan hundumaatti dhiifaman gaafadha. Maaliif an namoota dhiifama gaafachuutti nama amanuudha. Dhiifama gochuuttis nama amanuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhiifama gaafachuutti, dhiifama gochuutti, haalleluuyaa. Afura waaqayyootiin geggeeffamu mo'icha guddaa jira yeroo afura waaqayyootiin geggeeffamu. Ulfina guddaatu jira, boqonnaa guddaatu jira. Afurri waaqayyootiin yeroo geggeeffaman eebbi eessa akka ta'e hin beeku. Fudhattuu fakkeenyaaf Elsaayi qottoon sun bishaan keessa gadi buute. Namni raajota harkaa qottoon sun laga Yordaanosiiti. Qarri qottoo bishaan keessa gadi buunaan namni afura waaqayyootiin geggeeffamu kallattii isheen ittiin buute jedheetu fide bishaan irratti baachise. Afura waaqayyoon geggeeffamu haleluuyaa.
Afurri Waaqayyoo yeroo geggeeffamnu wantoonni wal qixxee ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afura Waaqayyoon geggeeffamu. 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 Afura Yesuusiin geggeeffamu. Afura Gooftichaan geggeeffamu. Afura qulqulluudhaan geggeeffamu. Afura jireenyaa sanaan geggeeffamu. Afura ulfinaatiin geggeeffamu. Afura haragalfiitiin geggeeffamu. Afura boqonnaatiin geggeeffamu. Marralene kaseshidaanorochina. Afura qulqulluudhaan geggeeffamu. Afura Waaqayyootiin geggeeffamu afura qulqulluudhaan afura qulqulluudhaan yeroo geggeeffamnu mo'icha ta'a, nagaatu ta'a, ulfinatu ta'a, eebbatu ta'a, ciminatu ta'a, guddinatu ta'a afura qulqulluudhaan yeroo geggeeffamnu. Afura qulqulluudhaan yeroo geggeeffamnu waan haaraa nurratti ta'a. Haalleluuyaa! 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 Afura qulqulluudhaan yeroo geggeeffamnu jireenyi koo jireenya keessan gara guddaatti adeema. Ija godhataa adeema. Afura qulqulluudhaan geggeeffamu mararararararaa. Dhugaadha afura qulqulluun jireenya koo tuqaa jira anaan. Na tuqaa jira, tachina godhaa jira. Afura qulqulluudhaan akka geggeeffamnuuf kadhanna amma. Yaa Waaqayyo afura keessa jiraataa, afura keessa dhugaa, afura nama barsiisu, afura nama gorsu, afura nama haaressu, afura ofitti nama qabu, afura seenaa namaa geeddaru. Maqaa Yesuusiin afura keetiin nu geggeessi. Afura keetiin nu geggeessi. Afura keetiin nu geggeessi. Afura keessattiin qulqulluu sana nu keessa kaa'i. Afura sana nu keessa kaa'i. Afura jireenyaa sana nu keessa kaa'i. Afura haragalfii sana nu keessa kaa'i. Afura kee sana nurraan fudhatini. Afura kee nurraan fudhatini. Afura kee nurraan fudhatini. Afura kee nurraan fudhatini. Maqaa Yesuusiin dibata nu dibi. Yaa Waaqayyo dibata nu dibi. Dibata ulfinaa, dibata nagaa, dibata haragalfii maqaa Yesuusiin siin kadhadha. Maqaa Yesuusiin siin kadhadha. Maqaa Yesuusiin siin kadhadha yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Dibata kee yaa Waaqayyo. Dibata ijaaba'u, dibata seexana gubu, dibata jaamaa ijabanu, dibata gooboo qajeelchu, dibata naaba diriirsu, dibata du'aa kaasu, dibata dibata hidhaa hiiku, dibata ija namaa banu, dibata harka namaa qaqqabatu, dibata kee maqaa Yesuusiin. Ogummaan nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Hubannaan nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Beekumsaan nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Amantiin nu guutuun jaalala kee haa ta'u. Waaqa Abiraam obboleessa koof sin kadhadha. Obboleettii koof Waaqa Yisihaaq. Waaqa Abiraam, Waaqa Yaaqoob, Waaqa Eliyaas, Waaqa raajotaa, Waaqa ergamootaa, Waaqa abboota amantii nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Nu dibuun jaalala kee haa ta'u. Nu gargaaruuni, harka nu qabuuni. Jireenya keenya geeddaruuni, samaayi nurratti saaquuni, samaayi nurratti saaquuni, nu haaressuuni. Jaalala kee haa ta'u, jaalala kee haa ta'u, jaalala kee haa ta'u, jaalala kee haa ta'u, jaalala kee haa ta'u. Ilma Waaqayyoo ulaa samaayi Waaqaan nurratti bani. Dukkani jireenya keenya irratti hin hojjetini. Harka kee olluuf kaase, harka kee olluuf kaase, olluuf kaase, olluuf kaase, olluuf kaase, olluuf kaase, olluuf kaase, olluuf kaase. Harka kee olluuf kaase, Yesuus harka kee olluuf kaase, harka kee olluuf kaase. Jireenya keenya afura keetiin nu geggeessi. Nama dhimma si baasu nu godhi. Nama ofii kee itti fayyadamtu nu godhi. Meeshaa kee 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 nu godhi Yesuus. Meeshaa kee nu godhi. Meeshaa kee nu godhi. Meeshaa kee nu godhi Yesuus ko. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan, kabajaa guddaan, elilleen bara baraa, olaariyaam qulqulluu teessoo kee irratti yaa Waaqayyo siif haa ta'u. Haadha rakkatteef siin kadhadha, abbaa rakkate, obboleessa, obboleettii, yaa Waaqayyo gooftaa haadha manaa, abbaa manaa, yaa Waaqayyo daa'ima biyya lolaan rakkataa jirtu yeroo ammaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin biyyoota Ruusiyaa fi Ukireen gidduu haala jiruun argita. Yaa Waaqayyo lola biyyoota adda addaa keessa jiru, lola biyyoota adda addaa keessa jiru harka keetti laanna. Biyyoota Afrikaa, Itoophiyaa keessa, Afrikaa kana keessa, Eeshiyaa keessa, Sooriyaa keessa, yaa Waaqayyo biyyoota Yurooppii keessa, biyyoota adda addaa keessa rakkina jiru. Maatii gidduu kan jiru, saba gidduu kan jiru, waldaa gidduu kan jiru, nama dhuunfaa gidduu lola jiru, lola bakkee, lola keessa jiru, sammuu namaa keessa, laphee namaa keessa, obboleettii raftee buluu dadhabde, obboleessa, haadha, namoota cinqamani. Maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo araara keetiin, ayyaana keetiin, gaarummaa keetiin, jaalala keetiin, fedha keetiin, eebba keetiin, nagaa keetiin, harka keetiin, hafuura keetiin sitti kenneeraa fedha kee haa ta'u. Gargaaruun jaalalaaf fedha kee naaf haa ta'u. Namni waan raawwattuuf si haa galatu. Bara baraan yaa Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. Jireenya keenya isa hafe hundumaa ati nu eebbisi. Ani si nama na yaa Waaqayyo ati hundumaa hin goota. Ani si nama na yaa Waaqayyo ati hundumaan hojjetta. Ani si nama na yaa abbaa koo ati hundumaan raawwatta. Ani si nama na Yesuus, ani si nama na, ani si nama na. Ati ajjeesuu dandeessa. Ati qallisuu, furdisuu, dheeressuu, gabaabsuu, qiliilee si olitti gadi buusuu, achi deebiftee jireenya bara baraa kennuufi hin dandeessa. Ani si nama na.
Galanni bara baraa siif haa ta'u. Ulfaadhu Yesuus. Maqaa Waaqayyo Abbaa Ilmaa Fira Qulqulluutiin. Ameen. Guddaa iddoo jirtanitti Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Qulqulloonni, jaallatamtoonni, kabajamtoonni haga ammaatti geggeessaa Hafuura Waaqayyootiin isin tajaajilaa kan ture ani obboleessa keessan sanyiidha. Waaqayyo Gooftaan bara baraan haa eebbifamu. Torban sagantaa biraa mata duree biraadhaan walitti deebina. Sagantoota keenya hafanii wajjin turtii gaariin isiniif hawwaa. Nagaa Waaqayyo isa qulqullaa'aa keessanaaf jiraadhaa. Eebbifamaa.